Jirtu hordoftoota Diyyaatii har'as viidiyoo biraatii isinitti deebi'eera. Viidiyoo har'aa immoo akkuma argitanitti daabboo bareedaa mana keenya keessatti haala tolfannuun wajjin ilaalla jechuudha. Hanga viidiyoo dhumaan faana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatina. Amma gara viidiyootti adeemna. Akkuma argitanitti wantoota na barbaachisu qopheesseera. Arshoo qaba, asii qidda sukkaara, asitti baking powderidha, killee qaba, zayitii qaba, aannan qaba, asitti daakuu furnoo qaba jechuudha. Kanneentu na barbaachisa. Meeshaa itti hojjedhus na barbaachisa jechuudha. Kanneen hunda ani bakkuma takkatti godhaa yoo barbaadan isin baking powderii adda itti gochuu dandeettanii duqeetii wajjin jechuudha. Sanaan booda kanneen sirriitti wal maksiisaanii akkuma argitanitti sirriitti garkaan maksiiseen booda killee kiyyattiin godhadha. Killee firii lematti godhadha jechuudha. Akkuma baay'ina daabboo keessaniitti itti godhattu killee baay'isuus akkuma baay'inaatti murtaa'a jechuudha. Hangana kan jedhame hin jiru jechuudha. Kana sirriitti waliin jechuudha. Yoo maashinas qabaattan isaan sirriitti osoo waliin dhooftanii baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Ani amma waan manaa hin qabnee fi harkuma kiyyaan akkanattiin tolcha jechuudha. Akkuma argitan erga akkanatti sirriitti waliin geesseen booda saniin booda daakuu kiyya ittiin godhadha jechuudha. Daakuu kiyya kobbee 3 fayyadame jechuudha. Daabboo har'aa hojjedhutti jechuudha. Kobbee 3 fi xiqqoo wayiitti buusee hanga itti fayyadame yoo barbaadan isiniif barreessa jechuudha. Description box keessatti ni argattu. Zayita itti godhadha. Zayita osoo hin qabne isin dhadhaa itti godhachuu ni dandeessu. Garuu an zayitaan jaaladha waan ta'eef zayita fayyadame yeroo maraa daabboo yeroo tolchu. Warri dhadhaa jaalatan immoo dhadhaan fayyadamuu ni dandeettu. Uummata akka rakkoon hin jiru jechuudha. Erga akkanatti amma bukeessee isinitti deebi'aa. Kun akkuma argitanii lixiin kiyya kana fakkaata. Sirriitti bukeessaa jechuudha. Yoo san daabboon keenyas bareedaa nuuf ta'a. Amma bukeessee isinitti deebi'eera. Akkuma argitanitti kana fakkaata lixiin kiyya. Viidiyoo asiin duratti obboleettiin tiyya takka harka osoo hin dhiqatiin bukeessitaa naan jettee turte jechuudha. Harka kiyya yeroo maraa yoo isiniif viidiyoo horaamu harka kiyya osoo hin dhiqatiin hin dhufu jechuu miti. Harka kiyya dura dhiqadhee qopheeffadhee dhufa waan ta'eef yeroo viidiyoo harka dhiqannullee mul'isuun qabaannu natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Kanaafuu harka kiyya dhiqadheera ammas akka irra deebitanii harka osoo hin dhiqatiin akka bukeessitaa kanaaf hin jenneef kun hundi jechuudha. Amma lixi kiyya akkanatti shafanaanii sirriitti jechuudha. Hanga sa'aatii tokko lafa kaaya. Yommuu san bukaaya jechuudha. Baay'ee sin turu haalli qilleensa keessan ho'aa yeroo ta'e keessattuu yoo san bukaaya. Kana fakkaata akkuma argitanitti sirriitti bukaayee bareedeera. Amma kana qilleensa isa keessa jiru sirriitti keessaa sukkuumnee baafna jechuudha. Asitti qulqulleesseera jechuudha. Wanna itti godhadhus qulqulluudha wanni hunduu jechuudha. Daakuu kiyya ittiin godhadhee asirran godheetiniin isinitti mul'isa jechuudha. Kana lixii kiyya erga fudhadheen booda asirra godhadha akka naa diriiruuf akka naaf mijaa'uuf natti tola jechuudha asirra godhachuun kiyya. Amma lixii kiyya qilleensa isaa keessaa baasaanii xiqqoo sukkuumee jechuudha. Asumaanii warri chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii hagaadhaan faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warri komentii babbareedaa naaf kennitan akkasumas kana sirreessi warri naan jettan isin hundaayyuu baay'ee tokko isin galateeffadha. Amma lixii kiyya diriirsaa akkuma argitan kanatti jechuudha. Amma sirriitti diriirsaa jechuudha. Baay'ee haphisee jechuudha.
waan walitti maramuuf baay'ee haphisnee diriirsuu qabaannaa jechuudha akka keessi isaa lixii nu jalaan taanee fi kana fakkaataa diriirsee isinitti deebi'eera. Amma albee kiyya fudhadheetiniin muraa jechuudha. Hanga dhumaas osoo muruu baatanii baay'ee tokko bareedaadha. Ani mucaan kiyya sinna jeeqaa waan jiruuf hasaaba kiyya keessaa fudhatee hanga dhumaa muree malee jechuudha. Hanga dhumaa muruun qabaatanii dhuma keessatti jala isaa addaan babaasuun qabdanii turtanii ani akka tasaa ta'ee addaan babaaseeti. Akkanatti soomata akka rakkoon hin jiru akka amma kute kanatti kutu qabaatanii turtanii. Ani akka tasaa ta'ee akkasitti murree asiin raafadheetini mucaa kiyya wajjin osoma haasa'uu hedduun akkana godheen jechuudha. Soomata akka rakkoon hin jiru akkanasittis baay'ee tokko bareeda. Kana keessa immoo yoo barbaadan sinimanii gubbaa itti dibuu yoo warri jaalatan ta'e sinimanii dhadhaan laaffistanii gubbaa dibdanii akkanatti ittiin maruu ni dandeessu. Wanna hajamtan chiizis ta'e wannuma barbaadan ittiin maruu dandeessu jechuudha. Nama tokko keessa galchuun barbaadu saniif qullama mareen jechuudha. Kana fakkaataa duratti kan qarqara isaa mureessan osoo muruu baadhee akkanatti walii gadi takka irraan harca'uu gootanii asitti meeshaa itti bilcheeffadhuun qabaanii asitti zayita jala dibaanii akkana jalaan gubneef jechuudha. Akka jalaan qabannee fi dhadhaas ta'e zayita ta'es jala dibuu ni dandeessu. Amma suuta jedhee lixii kiyya kan qopheeffadhe suuta jedhee irra kaa'aa jechuudha. Amma akkuma argitanitti suuta jedhee irra kaa'aa jira. Erga irra kaa'ee booda akkanatti tolchee boca isaa qabsiisaanii gara hajamtanitti gochuu ni dandeessan jechuudha akka fedhii keessaniiti. Ani amma akkanumatti geengoo godheetiniin akkasumatti bilcheessaanii jechuudha. Kana erga akkanattiin godheen booda sirreesseetiniin yooma san oobina keessan kaa'u jechuudha. Haga inni lama ta'ee ol ka'utti ni dhiisaanii jechuudha. Peestaaliitti uffiseetiniin akkanatti tolchitanii jechuudha. Yoo kan isin jalaallee yonnoo ta'e jechuudha. Kana fakkaata akkuma argitan amma peestaaliitti godheetiniin sa'aatii daqiiqaa 30 yookaan 20 akkuma ol isinii ka'etti laaltanii sanaan booda bilcheessituu jechuudha. Kana fakkaata lixiin kiyya ol ka'ee lama ta'eera bareedee amma walitti galeera ka duratti addaan fagaates jechuudha. Amma killee fi aannan walitti godheeni saniin booda dibaanii jechuudha. Killee booraa fi aannan fayyadame baay'ee tokko bareechaa jechuudha. Halluu isaa baay'ee cululuqsaa bareedaa godha. Aannan qofaas fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas zayitis irra dibuu ni dandeessu. Akkasumas qullamallee itti fayyadamu akkasumas oobinii keessa kaa'uu ni dandeettu. Akkuma fedhii keessaniiti jechuudha. Angaruu zayitii akkanatti irra dibee yoo jedhee baay'ee dhiifama. Killee fi aannan akkanatti irra dibee baay'ee tokkoon jaaladhaani. Halluun isaas baay'ee namatti bareeda. Ijaafis baay'ee tokko namatti hawwataa jechuudha. Amma akkuma argitan hunda dibeeni geessanii isinitti deebi'a. Kunoo kana fakkaata. Amma immoo asitti saliixan qabaa. Saliixa kiyya gubbaarra firfirsadha. Akkuma argitan yoo saliixa hin qabaanne dhiisuus ni dandeettu. Akkasumas immoo qamamii gurraacha fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Absuudhaan natti fakkaatee isas fayyadamuu ni dandeessu. Erga akkanatti godhee booda oobina kiyya 350 irra isaan jira. Daqiiqaa 15 hanga 20 bilcheessee walitti deemna. Kana fakkaata akkuma argitan hedduu bareeda. Keessi isaatis baay'ee bilchaatee bareedeera baay'ee mi'aaya. Akka jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan viidiyoo kana like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas obboleeyyan keessaniif share godhaa har'a fayyadamanii. Gaafis ta'e yaada yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa. Isin mana keessanitti akkamii qopheessitanii maaltu irraa har'ate maalitti haa dabalamu komentii jalatti naaf barreessaa. Nagaan naaf tura.